namni ana irratti shaadaa qabatee Facebook irratti namni ana bichaarra Facebook irra qabate arran jalqabne amma tokko torba duraan jalqabe kuma torbaa fi maaliin shaadaa qabsiis alhamdulillah wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafallata kan dalaydu hojii bu'aan qabne maa dalayda barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne mindaa waan siin kafallata kamaala sirraa itti goota lallabdeeti lallaba kee namni takka fudhachuutti hin jiru joollee isaan beekan nama isaan raajib beekan faarfattoota jaanii beekan gaafacha in tuqan maqa balleesse hattuu zinaa ejjituu jedhanii arrabsan gaafachi deebi'anii faarsan birri nabi Muhammad akka hawwiin jettu hawaasni biliyeena namni lakkaa'een jiru biliyeena 3 motoqaa maal lakkaa'amu addunyaan tun namni dharaan abiyyi jala hundeemu addunyaan guutuun nama saba keen ta'in nama ijaan arkin tokko jala kamii deema hawaasni biliyeeni 2 fi tuqaa waa kuma mir nama dibbata kaami safara tokko miti bar oromoon miliyeena meeqaatu oromoon hordof kijibni sayfiin dhuftee si jedhan islaamumaanis sayfiin abumaa sayfiin dhufteetti warra sirraa shaadaa qabsiisu jiru sayfiin qabsiisu jirra think about it waa yaada xinxaalaa jirana wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafallata kan dalaydu hojii bu'aan qabne maa dalayda barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne mindaa waan siin kafallata kamaala sirraa itti goota lallabdeeti lallaba kee namni takka fudhachuutti hin jiru joollee isaan beekan nama isaan raajib beekan faarfattoota jaanii beekan gaafacha in tuqan maqa balleesse hattuu zinaa ejjituu jedhanii arrabsan gaafachi deebi'anii faarsan nama oromoo teenya ni kan namni birriin barbaanne jira inni qabatee biyya Awurooppaa taa'ee waan ijoo barsiisaan keessan eenyu waa jettanis birriidhaaf biyya lafa deema makiinaa hin qabu lafa deema biyya faranjii keessa taa'ee hin qabu makiinaa qabu takka baasaa jedhime baasaan deema minibaas waliigallee jirana kabajaa nama walirraa mulqina waliigallee lallabu jira fudhachiisu waan isin beeytan dhiiraa fi dubartiitu faarfataa fi faarfattuu jidduu daaqoonii fi daaqonoota jidduu hunda shaadaa qabsiisu jira namni anarratti shaadaa qabatee Facebook irratti namni ana bichaarra Facebook irra qabate arran jalqabne amma tokko torba duraan jalqabe kuma torbaa fi maaliin shaadaa qabsiis alhamdulillah nama ta'uu isaayi arra waggaa lamaa ol erganaaf gale erga Yesuus keessan illee kadhachuu dhiise ani rabbiin tola isaan jiraachisaara malee kadhadheen naani miti ani erga waaqa sadii huddeelladhe deemuu dhiise tuddure bubbule jaalala quraanaa durayyuun hin qabaanan amma moo rabbiin dhugummaa isaa sirriitti natti mul'iseeti jira sirriitti sinii galee kanaaf wani quraana gubuu miti quraana harka jiru jechuudha bakka quraanni kiyyataa wangeelluu taa'een beeku kabajaan isaa qabaanan akkamitti akkan kabajee quraana kiyya kaawwadhee jiru viidiyoodhaan ammoo baasee isin agarsiisuu hin danda'a ani kototaanii akka keessanii miti kan iddoo argee taa'u wangeelaa asi nan dubbisa dheefaa kaa'een ture dubbisee waa takka keessaa dhabeessa dubbisaan jiru akkanumatti taazim jedhee maqofaasaa miskiin jechuudha waaqummaa Yesuus kee dhabeen dhiise sallee waa ergamummaa Yesuus keessaa argadheeraa galatoomu garu isinii galaa ani dubbii keessaniif dantaan qabu ganaan immoo isin maraacha utuunarraa adabattanii hin maraattuuni isinii galee anamma kanan jiru Dubaa'ii keessa bakki hojii kiyyaallee Dubaa'ii keessa lakkoofsa kollee nama baay'eetu qaba ani hawwiini Yesuus nama jedheedhaami Yesuus namaan jedhe bar nama kottana qabsiisa seerri amantaa kamiifuu wal qixxeedha beekaa seerri biyya tokko amantaa kamiifiyyuu wal qixxee musliimaafis kiristaanaafis dhuftanii yoo nakasastan seera birattillee fudhatama qabu sin kiristaanonni seera Dubaa'ii biratti yoo nakasastan fudhatama qabdu keessattuu Dubaa'ii baay'ee seerri ishee namni hunduu ni beeka ani gaafa sanallee hinuman dhufee maal balleessidheeru miti Yesuus akka dubartiirraan dhalate qaama saalaa keessaan akka ba'e Yesuus akka ilma dhiiraa ta'e Yesuus akka nama ta'e Yesuus akka tumame wangeelatu jedha hin tumanii duuriyyeetu qabee garafeen jedhaan anatu jedha miti wangeelan itti amanutu jedha duuriyyeen qabdee garaftee mukatti xaxxee ani waaqa duuriyyeen qabdee garaftee mukatti xaxxu ilma dhiiraatti hin amanuun jedhee wangeelan na deeggera bar ragaan kiyya wangeela bar ganaa nama lakkaadha miti marragoolii ragoolee nama lakkaadha miti ani ragaan kiyya wangeeluman itti amanuudha akka
Mucayyoo keenya harreerra nu jalaa kaaniin jedhaan. Harree gubbaa harree hilmoo sanoo irratti akka ishee dheedaan deemne carqii jala afaa deemu. Cubbuu harratti waaqayyo namaaf adiisuni. Sinii gane kan iftee mukatti xaxxe. Akka inni nyaatu, akka inni dhugu, akka inni rafu, akka inni waaqa kadhatu. Kana lani maal jechuudha? Rabbiin naman ta'u namnis rabbiin hin ta'u. Rabbadha isinee. Ammatti bilbileegaa. Waan sin jedhe wangeelli kan kee akka jedhu nama akka lubbuu keetti jaaladhu jedhaami. Yaa. Na jaalatta? Isin jaalachuuf. Waan sin jedhe. Waan sin dhageewwan barbaade. Waan sin jedhe. Simbo. Simbo. Aloo. Wangeelli. Fattanii maalidhaa isin moo gaafa namni kun yaadee waan jedhe ayyee wangeelli kan kee nama akka lubbuu keetti jaalladha akka lubbuu keetti na jaalatta. Isin jaaladhu namuma kamuu siin jaaladha jedhee uummanni kun haa dhageewu. Osuma jaaladhu isin moo waan dhugaa jedhaniif. Jedhika. Maalin jedhe? Siin jaaladha jedhee. Oromoo. Bina amma janaa taatu jedhika. Amma wanatti heerum jettanii. Wayyo ani sanin jedhu. Ani dullacha kana maa heerumtaa miti waan siin jedhe. Siin jaaladha jedhi meeyye. Isinin jaaladha guutuu. Akkas nulleen. Dhumatti egaa lubbu. Muxannee maati dhiisaa fakkaata. Maaltu dhiisaa? Yoo baate haa yoo muramtee darsi yoo muramtee. Isin maal jallistu dhugaa wangeela yeroo dubbattan amma sirrii dubbattanii viidiyoo keessa isinitti agarsiisa. Kana maal jedhe waan jedhe nagarsi dhiifamaa si gaafadha wallahi. Dhugaa waaqa kinoo amma baasa kenna. Ayyee baasee baastu qoya wallahi waan hin jirre yoo jedhe Oromooti yana hidhadhaa maraataa jedhaati. Abumaas waan wangeelarra hin jirre yoo dubbatan dhiifama gaafatu. Dhiifama ni gaafatu wallahi. Abshir boy abshir. Ayyee. Atis yoo akkeettu atis dhiifama na gaafatte yoo waan san waan hin jirre waan jirtu yoo nan jedhe atis dhiifama na gaafatte hawaasallee dhiifama gaafatte. Ani waan san isin likki darbu bira qubee san bira hin darbine bakka ilma waaqayyooti ka jedhe tokko abijoo san hojjedhe qaba baay'izawwee isin san bira hin darbine waan bisee yoo jettanii yoon ani waan asirra hin jirre yoon dubbadde dhiifamaa yaa baadha. Bira darbitanii dubbistan keessuma jiru qubee keessa jiru sarara lama bira darbitanii dubbistan ana suni baasa. Ayyee. Dhiiruun maadha jedhanii bar waan takka wallaaluu fi irraa barachuu waan takka dhiifama godhachuu dhiifama jechuun donqorootu wallaalaatu yoomiyyuu dida malee beekaan ishee. Dhiifama gaafachuun beekumsa ta'ee dhugaa. Waayaan maali? Beekumsa si dabalaa bar yoomiyyuu ati gaafa dhaggeeffadha waan isin hima. Tokkoffa ani jabaadha yoo ta'e kasirra jabaa jira kasanirra jabaa jira hanqa deemtee jabaan waaqayyo galtu. Ani beekaadha yoo ta'e kasirra beekuu jira deemtee waaqayyo tanka beekaan waaqayyo galu abbaa qabeenyaati yoo ta'e waliigallee abbaa qabeenyaa ta'e kasirra qabuu jira deemee kasirra qabu waaqayyoon qabaataa waa hundaa ta'u waliigallee bareedaa yoo ta'e nama sirra bareedaa jira hanqa waaqayyoon bareeda waaqayyootu namni qixxu so ani cuftee kana deemte. Asumara taa'e. Viidiyoo sanii baasa. Abshir baasi maaloo. Rasuula labadha warri jirtanoo jiran akkam nagaa. Waan jedhu mee waan isin garsiisarra waan ajaa'ibaan isin garsiisan wangeela ingiliffaa fi arabiffaa waan wangeela ingiliffaa fi oromoo tokkoon isin garsiisa kaliifaa ni jirtani hawwi wangeela telefoona lama biraa ni qabda. Ana lama rakkoon qabu anaatu waan isin garsiisa ana wangeela King James ka faranjii ka addunyaarra King James kan faranjii ka tokkoof addunyaa kanarra kitaabni wangeeluun keessarraa barreeffame. So sanii fi oromootiin qaba. Warri Oromoo akka godhanii shawwadanii isin garsiisa. Wallaahi bakka ijoollee dubartii ijoollee xixiqqaa ijoollee dhiifadhaa fayyadhaa waaqayyoon ijoollee jedhu isaan hin jijjiiran. Isin argisiisa wallaahi. Anaa kijibaadha yoon gartee kana dubbanne waaqayyoon nuun jiraachisin biyya lafaa kanarra isin argisiisa. Kaliifaan isin argisu asirraa dura isin argisiisu banee itti qaqqaban isin argisiisa. Asaaddasanii baasan immoo ustaas. Isin argisiisa. Ni as baase, ni as kana afaan Oromootiin as baase, ati as baase.
Afaan Oromoo nu harkaan qaba. Afaan Oromoo seera lakkoofsaa 30 takka 18 naabas. Ani sin garsa asirraan sin argisa ka faranjii dhalala. Koya ittiin garagalcha. Wangeela koosala. La waan kun King James jedha lala. Asirratti sin garsa qoya dura. Booda sin. La the Holy Bible jedha gartee. King James. King James. Holy Bible jedha. Holy Bible jedha lala. Holy Bible. Birriidha akkana sibira fidu kaasii boqotee jira Ameerikaan jira sibira achi jira kaasii nagarsiisin sin jedhe. Yesuusif hin danda'ama inni hin kaabar. Ani Yesuus hin gaafane Yesuus hin danda'ama. Ani moo waan isin jiru jetta. Yesuusif hin danda'ama. Kijiba keessan agarre wangeelli bakki isanis kijibdu namni waan san jedhes kijiba atilleen ta waan san jette kijibdura nageetti akkasii hojii deema. Fidaa kan bira nu galeemma amma gartee karta akka gara deemtu dhabdee miti akkasi amma kabira robs san jira akkasi kijibdu asii ni kaasanaan jette maal kaasti irrii barraa akkosii to'aasuu hin dandeessu nama caljeera foo tumtee kaasti gaba qotee naa kaasti peenteen ajaa'iba robsan jirtu jira abbumaas akkam nagaan siif haa ta'u ameen siif isaa ta'u akkamati jira galata Yesuus akkamati galata Waaqayyoo isa jiraata jirra haleluuyaa amen robsan peenteen ortodoksiiti Yesuus Kiristoositti amana amantiin kee maaliin si eenyutti amantaa sin hin jenne bara amantiin kee ta'u kiristaana moo peenteen ortodoksi moo waaqeffatamu kiristaana Yesuus Kiristoositti amana kiristaana keessaa peenteedha moo ortodoksi tifufime kiristaana keessaa peenteen moo ortodoksi kitaaba 66 moo kitaaba 80 takkaati peenteedha 66 akkas wangeela ni amantaa of course dubbiin Yesuus dhugaadha ittiin fudhatta eeyyena fudhadha okay waan Yesuus jedhe hin jettaa ka ittiin daballe kee irraan irris waan Yesuus jedhe hin jettaa na jala waan inni jedhemu maaliif barbaachise akka ati itti amantu laaluuf si qorachuuf ati eenyutti akka amante yoo natti himte sittan hima ani Waaqayyoo tokkicha Allahittiin amana Waaqayyoo Yesuus isa gaduuf Waaqayyoo Abrahaam Waaqayyoo Isaaq Waaqayyoo Muhammad Allah tokkicha isan duunattiin aman amantiin kiyyaas Islaama Waaqayyoo hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan hin muune kan naman taane kan dhiiran taane kan jaldeessan taane waan Muhammad godhe hundumaa hin goota naan godhe yaa Muhammad umurii waggaa jaatti fuudhe hin fuutaare waggaa jaatti maal waggaa jaatti Muhammad umurii waggaa jaatti fuudhe waggaa jaatti Muhammad waggaa jaatti isaa waggaa jaamo mucaa waggaa jaa fuudhe hin fuutaa waggaa jaatti waggaa jaatti fuudhe afaan Oromoon beektu waggaa jaatti fuudhe moo waggaa dubartii waggaa jaa fuudhe jechuudha dubartii waggaa jaa fuudhe hin fuutaati dubartii waggaa jaa fuudhe kan jedhu fidi yookaan hin fuudhu yookaan nan fuudha yookaan sirrii yookaan sirrii namoonni mana isaanii dhaqan dhabamee jennaani nama marii godhu nama marii nu faana godhaniiti akka saree maraatte bakka deemanitti ciniinuudhaaf deemaa jiru. Nuti gaafa yeroo isinitti dabarsachuu barbaanne dhufna rakkoodhaa miti. Ammaaf garuu biiziitti jirra. Isinii galee uummanni ijoollee marii irraa fuutan obboleewwan koo as keessa jirtan illee warri marii irraa fuuna jettan mana isaaniitu onee jennaan karaa ittiin nama ofitti qaban barbaadaa jiru malee isiniin mari'atu barbaadanii miti. Nuummoo dhaqxanii isin garaftanii argisiistaniittu. Garaftanii argisiistaniittu dheengadda yeroo lama marii gootanii garafamanii ruumee. Kanaafuu erga garafamanii tokkicha garaftanii baga agarsiistanii ammaan booda nuti biiziidha. Nuti biiziidha ijoolleen nu bira dhuftee barataa jirti. Alhamdulillah kun akkasitti namoonni yaa'anii ta'anii dhaggeeffataadhaa jiranii. Jara nama 100 nama 50 nama 150 qofti teessee wajjiniin ta'anii tisiisaa afaan irraa ari'atanii. Nuti immoo hojii qabna. Maaliif namni dhufee namni 1,500 dhaggeeffata jennaani waan gaafatan hundumaayyuu deebisuudhaaf laphee dhiibbanne koottaa gaafadhaa waan jennuuf nutis gaaffii barbaanne waan gaafannuuf achi yoo dhaqan immoo gaaffii gaafadhaa jedhu osoo hin taane maal jedhanii nu deebisaa qofa yeroo hundumaa ijoolleen hin salachaate jala teessee wanti haaraa dhageessu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Saniifuu
warra dhuftee akka xixiqqoo akkasii kana gaafa isheen marii jettu namatu jala deemee dhaggeeffachuu dide isheen wallaalaa taanaan ijoolleen dhiistee nu jala teessee baratu jirti. Isini galee utuu beekaa taani namni beekaa jala taa'ee waa barata ture. Dhiiseenii dhufee namni maal gochaa jira? As taa'ee baratu jira kiristaanni hunduu jechuudha. Saniifuu maal gootanii xixiqqoo akkasii dhiisaati warra ofiin paastarii jedhan qeesii jedhan warra akkasitti sirriitti jaraan mari'adhaa rakkoon qabu jarra akkasii koottaa mari'adhaadhaan warra xixiqqoo akkasii tokkicha ittiin mari'attanii argisiistanii jirtanii kanaafuu lammata akka irraati xixiqqoo akkasirraati hin qeeballee marii isaaniitii ta'a baradhaa jedhaanii tole warra gurguddaa dhufan duraanuu barattoota keenya erginaaf jennee ture namni jiraanuu kun akkasitti dhukee irraa kaasan amma immoo sinuu isaan madaaluu dhiistaniittu. Kanaafuu amma isiniin madaala paastorootaa fi qeesiitu sin madaala isiniin warra nuti amma barattoota keenya warra nu dhaggeeffatu jennee warra asitti kabajanuu kennee taa'ee nu dhaggeeffatu kanaafi kan madaalu paastorootaa fi qeesiitu sin madaala ammaan booda. Warri xixiqqoo akkasii achuma jirti waggaa 3 irraati kaaste takka deebii musliimaan deebisne deebiin tokko irraan argamne takka waa barattee barsiistee hin beektu. Achuma jiru. Isin garuu jara duuba kaatanii jara caaltanii qeessota wal dorgomtanitti waan taateef amma qeesii paastarii qofa namni waliin mari'atu jedha malee sadarkaa keessan gad deebisanii jara maratanii taa'anii nama 20 30 40 yoo baate nama 100 faanaa bananii. Kana ergaan koo boleewwan musliimaa hunda keessanii dabarsaa jiru jechuudha. Ana sirra jirtanii fi ergaa kooti ergaa koo kana immoo sirriitti xiinxalaatti ilaala barakallahu fiikum. Salaamu alaikum. Ani immoo gaaffii haxamma isa daa'imni dhalatte akkuma dhalattee cubbuu qabdi jedha warri kiristaanaa jette sana siin deebisa gabaabaa isaati. Daa'imni kalee dhalatte bishaanii fi midhaan adda baastee hin beektu. Ganaa daa'imni kalee dhalattee ija banattee iyyuu hin guuttanne akkamitti cubbuu qabdi jedhee warri kiristaanaa dubbata jettee haasofte. Cubbuu Adam dhaaltee jirti moo dhaaltee hin jirtu? Hin dhaalle cubbuu maalii dhaalti sila kalee dhalatte ishii gizee sanatti deebite gara rabbii. Akkamitti cubbuu dhaalte jedhamee too dubbatama. Goobas atama kiristaanaa miti amma garee seeni quraana ofirraa qare nagaa nufirra. Waan takka kiristaanaa miti amma. Eenyuni? Ati kiristaanaa miti? Kiristaana maaliif hin kiristaana hin taane? Laa kiristaanaa miti kiristaanummaa keessaa baatee jirta amma quraana bicha qara'uu fi rabbiin tokko jettee salaata qofa jalqabu malee. Maaliif Galatoomi kana akkas naan jechuu keetiif galatoomi garuu iyyuu jechuudha ani lacheen isaayyuu wal bira qabeen dubbisaara sii galee. Yesuus maaliif du'e erga daa'imman cubbuu dhaalte hin jiraanne Yesuus maaliif du'e? Na dhageessa. Kanaafuu iyyuu daa'imni kalee dhalatte cubbuu hin qabdu gonkumattuu daa'imni kalee dhalatte cubbuu hin qabdu. Namichi cubbuu qabdi siin jedhe sana namichi daa'imni kalee dhalatte cubbuu qabdi siin jedhee too sitti hime sana kiristaanas ta'e musliimas ta'e naafidi. Nama sana naafidi akkamiin cubbuu akka godhatte gaafachuun barbaade. Cubbuu Adam dhaaltee dhalattee naan jedhee deengaddana karakkaraan turre isaan dhageeffanne. Laa daa'imni kalee dhalatte abadana cubbuu hin qabdu. Cubbuu qabdiidha turan cubbuu Adam dhaaltee. Laa hin qabdu daa'imni kalee dhalatte cubbuu hin qabdu nissaa galti gannatii galti malee wanti ishii si olii galtuuf hin jiru. Khalaas amma ati goobaziidha ammaati amma goobaziidha musliimaa wajji walii galtee jirta amma jabaadhu khalaas akka kanatti. Amma isa kana isinitti hima. Tole egaa akkas taate akka amma jette kana yoo taate amma sirraa fudhadhee jira isa kana. Erga akka jette kana taate Yesuus maaliif du'e? Bu'aan inni du'eef maali? Amanticha sana waan barta ideoloojii wanta namni tokko yaani saban dhiisne maatii ta'e dhiiftee hin deemne Yesuus dhiistee hin deemne amantii waan amanamu san gartee amma fakkeenyaaf waan kun keelloodha jettee duraan amantee arra diima jettee waanuma sanitti amante waan kana gattee hin deemne jechuudha. Yesuus hin ganne maatii ta'e hin ganne biyya hin ganne ilmoota ta'e hin ganne saba kan kee hawaasa kan afaan kan kee hin ganne bifa eenyummaa kan kee hin jijjiiranne kun afaan Oromoo haasa'u jirta. Wangeelni sanuma wangeeluma san irraa lallabdanii himta. Nuti wangeeluma himnee shaadaa qabsiisuutu hin jirru quraana dhiifnee wayii fudhatanii wangeelli Yesuus waaqayyoon tokko waaqayyo kootii fi keessan jedha nuuf waaqayyo tokkichaa jira uumaan keenya tokko abbaan nan caalu gartee uumaan waa hunda gartee Phaawulosis gartee nuuf waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hunda uumee jedha gartee walii galee waaqayyo namaa miti ani akka namaa miti gartee him waaqayyo mul'atu nu jedhe sagalee waaqayyo kana jechuun jiran kun akkamitti hafa jarana waan caafamee jiru tokko quraanaa siin lallabna wangeelaa siin lallabna yoo ta'e akka biraa dabalatee madammarillee isiniif dubbifna kitaaba jawaarillee isiniif dubbifna jechuu feetan eegaa maal goonare maal jette Sumayyaani Sumayyaatti golfaan ture jechuudhaan iddoo tokkollee ishee arrabsaa ture rabbina haa dhiisu. Warri abbaa kiyyaa yeroo dubbattee jirti waa ishee dubbate sana deemuun barbaadu akka rabbii ishee beekumsa kenneef barsiisaa turte.
Ani immoo amantaa Ortodoksii irraa otoo hin taane amantaa Pheenxee kanarraa haga tokko dubbachuun barbaada. Guyyaa sanbataa guyyaa itti mana amantaatti wal gahan keessaa afaan tokko jira. Wanti yeroo mara gaaffii natti uumu jechuudha anaan dhugaa rabbi. Umurii koo waggaa 26 kan tuquun kiyya yeroo tokko tokko na dhagahama. Haleluuyaa raabatuun emelee bada nama jaa jedhanii kan maqaa waamantu jira. Maqaan kun macaafa qulqulluurra barreeffamee hin jiru. Qooqummaan warri Pheenxee gaafa dhaqanii kiiboordiidhaa fi dubbeen hoqqedhe akka badaa ta'e afaan waaman kun rabbi Yesuustu dhufe Yesuus wajjin wal argitanidha. Ani Yesuus wajjin guyyaa tokko dhugaa isaa rabbii kan wal argeen beeku garuu hin jedha maak jibdan kun maaf ta'e Yesuustu si arge Yesuustu gara kee dhufe hafuura qulqulluu si seene waa'ee hafuuraa kana xiqqoo ishee isin ibsuu barbaadeeni. Hafuura yoo qabaatte malee abbaa wajjin wal hin argitu jecha jedhamu tokko jira. Yoo hafuurri isaa sii gale malee abbaa wajjin wal arguu hin dandeessu. Anamma hin jedha. Ana afaan sana akka barbaadetti jechuu hin danda'a. Garuu Yesuus waaquma wajjin rabbi wajjin wal argeen beekan. Nagdanii yoo hafuura abbaa siif kenname hafuura si wajjin abbaa wal arguu dandeessa. Raatoon emeela bada nama jaa jedhanii waaman. Akka barbaadetti inni yangaroon abbaa wajjin wal argeen beeku mee abdii abbaa wajjin wal argitee beektaa hafuura qulqulluu sana gaafa waamtu Yesuusitti mul'atee beektaa argitee beektaa jedhee si gaafachuuf ture. Sana garuu naan deebisnee kun garuu kijiba dhugaasuma kijiba sobaadha jechuudha. Namni afaan sana waamee hafuura qulqulluu abbaa wajjin wal arge tokko malee hin jiru arras borusullee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Afaanti namaa kenname afaan waaman sun laabaa nama jedhanii mataa namaa qaranii nama dhidhiitanii bishaan qabanii nama facaasanii gaafa bishaan nama namni ol utaalanii akka waaqni dhufee akka Yesuus dhufee nama sana waa irraa fayyisee utaalanii ol dhufanii gad dhufan sun soba keessaa soba normaalii jechuudha. Garabbi soba normaalii hin jiru gaa afaan sun haasoftee Yesuus wajjin namni wal argu hin jiru hin kijibaanii malee. Baga rabbiin gara islaamummaatti si deebisee tokko jechuun rabbiidha baga rabbiin si hubachiisee baga rabbiin islaamummaa kana si hidhee hiriyoota hedduullee qabda hiriyoota baay'ee keessaa ammoo rabbiitu nama filataa beektee gaafa rabbiin nama filate malillee hin taatu baga islaamummaa kanaaf rabbiin si waffaqee siin jedha tokkoffaa irratti lammata ammoo wannan si gaafachuu barbaadu islaamummaa keessatti kun hawwataa kiristaanonni dubbatanii duraanii musliimni dhagaa waaqessu wayiidhaa qabaa xonqaayiidhaa waan wayiidhaa hojjetanii digimtii wayifaa hojjetanii jedhanii wantoota garaagaraa kan himan ati argitee beektaa waan kana akka dhufte kana guyyaa shanii jageettee jirta digimtiin musliimni hojjetu yoo ta'u yookaan ammoo dhakatti sagaduu uumama kanni waan jedhamu kana argitee jirta moo uumama kiristaanonni akkanaan haasan anuu fi kiyyaan beeku siin jechuuf jedha garuu akka atillee hin argine inuma beeka haa ta'u garuu ammoo mee maal jetta waan kana irratti musliimni rabbuma tokko jaaf sagadamoo waan itti dabalu wayiidhaa qaba. Thank you. Gaaffii bareedaa na gaafatte ustaas. Viidiyoo isaa hojjedheera ediitii naafa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo isaa hojjedhee jira. Si dhaggeeffachiisuu hin danda'a. Waan nama ajaa'ibu kaleessa ani iyyuu jechaan ture. Musliimii dhagaatti sagada. Namatti tonoqqolaa. Nama ajjeesaa. Nama qalaa. Dirqamaan sagaddaa dirqamaan salaattaa jechaan ture yoo gaafan jedhu ragaa qabaadha osoo hin taane jetteedha jechuun daddarbaadhaan waan na bira ga'e yookiin immoo hangafoota keenyarraa waan nutti darbeedha. Waan si dhibu mana keenyatti musliima jechuun waan nama ajjeesudha, waan namatti moorudha, waan namatti tonoqqoludha, waan namatti dargamuudha. Har'allee maazeen goo musliimannaan in baqatti dhugaa dubbachuudhaaf karaa irra jallifatti baay'ee jibbama mana keenya keessatti baay'ee jibbama kun ilaalcha namoonni dogoggoraan nama keessa tuulanidha kun ilaalcha namoonni saayikoo namaatti amansiisuudhaaf yookiin immoo jibbiinsa amantii sanaaf qaban mul'isuudhaaf fayyadamanidha. An guyyaa 6 kana keessatti masgiida 2-3-4 illee dhaqeera. Mana namoota baay'ee maakarranii gaafan siin jedhu ustaazota sheekota mana namoota akkasii dhaqeera. Kaleessa siriyoonni koo musliimota turanii. Kana keessatti namni hundumtuu wal qixxaate uumaa isaaf utuu ni sagadu, waaqa isaa utuu ni waaqeffatu, uumaa isaa utuu ni kadhatu argi malee
mana sana keessatti takkaa dhagaa argee beeku dhugaa dubbachuu fi rabbi jedhaniitu kadhatu malee dhagaa jedhanii kadhatanii ilaalchi kun ilaalcha dogoggoraa darbaa dabarsaadhaani uummata keenya keessaa akka inni taa'u yookiin immoo akka inni hin banneef booldi ta'ee barreeffamedha. Amantii kabiraa namoonni hordofan yoo jiraatan zalaanaan dhaggeeffatanii ilaalchi kun sobadha dhugaa dubbachuudhaaf. Naan baay'isee dogoggoratu jiraate dogoggoran jedhaan mikinaatu dogoggora sana har'a dubbanne sirreessina waan rabbii lafa kaa'e immoo dogoggoran qabu. Ana hammaatti nama waaqa isaa kadhatu, nama waaqa isaa galateeffatu, nama waaqa isaa jajatu, nama uumaa isaa waaqeffachuudhaaf yookiin immoo sagaduudhaaf galateeffachuudhaaf fiigu malee nama takka dhagaa baatu yookiin immoo dhagaa namatti qabeetu sagadii jedhu argee hin beeku. Ustaazota hedduu argeera, sheekota hedduu argeera, namoota amantii kana hordofan hedduu isaanii argeera wal bareera. Ilaalcha dogoggoraati jechuu barbaadeenii namni hundumtuu kan situ caalaa situ gadiidhaa kutaa kana keessatti abaluuf akkasa kadhatamu kutaa kana keessatti abaluuf du'aayaa godhatamu abaluu waan maallaqa akkasii kenneef kadhatamuu fi abaluu waan maallaqa akkasii kennuuf immoo fuulduraa taa'u duuba taa'u jedhu hin jiru namni hundumtuu walqixamummaa isaa kadhata inni qabus inni hin qabnes inni hiyyeessis inni lafa deemus inni koongoo uffatus inni caammaa uffatus inni makiinaan deemus inni shabaxee uffatus walqixamummaa isaa kadhata. An dhugaa dubbachuudhaaf mana akkasii bituun argin turuu koo caalaa wanti na gaabbisiisu hin jiru amma garuu gammachuu guddaan qaba ustaasa wal. Alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin si waffaqee. Ayyee gaafii lammaffaa siif qabu yeroo duraan olumatti qabeen kadhadha kaan yesuusuman kadhadha malee waa'ee sillaasee maalitti hin beekaree amma waa dhiisime abbo waan garee shaadaa kun nuu godhe moo rabbi isaan haa eebbisu waa'ee sillaasee kana baay'inaan hin beeku waan. Abbaa yaadattuu yaate yeroo sun kadhattee rafaa turte dur. Abbaa maala yaadadhaan akaakaa yaadanne barra bidhiifa manaaf haa godhu. Wantani garana nyaate amma gara shaadaa kana dhiisee yeroo takka karaanis dhugaanis jireenyas ana malee hin jiru dhiishi katabamte sana bichaan dubbisarra deddeebi'ee yeroo macaafa bane. Sana yaaddoonatti ta'e. Bakka sana tasii beemalee wanti biraa sii galee? Wanni biraa naa galee. Ani waaqa ammoo bakka inni hin jennetu immoo ani immoo waan lamatu mataana nyaateen bar wangeela kana keessaa masii. Tokko abbaa ilmaa hafuura qulqulluu isaan sadan waaqayyoo tokko yoo hin jedhin ati kiristaana miti beeki. Kana beektaami? No, abifti duune banna malee waaqa sadiin jennu waaqa tokko qofaatti. Injiru moodhaam isaan sadan waaqa tokko kan jedhu wangeela keessan jiru beekigaa. Isaa akka fidanii wallaaleyan. Akkasuma Yesuus. Yoo jedhin illee kiristaanummaa keessa baatan kaakan goota. Wangeelli immoo jenne kaa. Nama achi dhaqee fidee dhufee jira moo sila? Moo nama waaqayyoo taasisee jira akkasilee? Hin beekan asumarraa sadii tokko yoo jedhin kiristaanaa miti jedhu sadiin wal keessatti waliin hojjetu waan tokko godhuu wayita tokko kadhatan illee julmamatti akka waan kadhataniiti jedhanii asirratti maal kun waggaa mara falmaadhanii waggaa dheeraa asirra jiran. Isuma iyyuu tokko immoo jedhan yeroo dhalatu yeroo Yesuus dhalatu immoo tokko miti ka ammas achittis dhaqanii diigamanii bara. Abbaan hin dhalannee siin jedhu achittis immoo. Wal keessa jiru jechuun wayita haga dhalatutti wajjaan bayan kan jechuun gaafa dhalatirraa waaqataa malee yeroo ulfaasan nama jedha eegarii. Yeroo gara Mariyaam keessa jiru yoo waaqummaan isaa guyyaa tokko irraa adda baheen beeku waaqummaan isaa keessa jira jedhan. Yeroo ulfaasan illee moo? Eeka akkasitti baradhe yaadu. Indee yeroo ulfaa garaa keessatti waaqayyo ulfataanaan gaa dubbiin wanni martuu badeera. Namummaa isaa keessa waaqummaan jira yeroo ulfaa sanaadha. Namummaa isaa keessa ni jiru sun abbaadhaan moo yoo itti lakki abbaan hin dhalanne jedhu. Waaqummaadhaan tokko jedhanii mire abbamatu ulfaa yoo akkas ta'e. Lakki abbaan bakka dee'umsaa bakka dhalachuu fi bakka du'u sanatti adda yaa'anii bar. Fakkeenyaaf yeroo du'ellee guyyaa sadii yeroo boolla keessa jiru san waa inni du'a san keessa jira yoo jedhan sunillee gaafii biraati. Jira jedhan. Du'a san keessa boollatti moo? Dhugaa rabbii yeroo tokko ofirraa adda baheen beekuu jedhanii yeroo du'us yeroo dhalatus waaqummaan isaa keessuma jira jedhanii. Gaafa jalaa badee sanoo waaqaatu jalaa badee moo mucaan daa'imni jalaa badee? Waa inni keessuma jira gaafas. Waltaaniitu badan akka sabaatti wal gargaaranii badan. Waaqayyootu haadha jalaa bade.
Yoo dhanna qaban sana kadhanni qabamee muramee irraa gatame sunis waaquma moo akkam? Inni namummaadha jedhan inni murame sun. Bakka san namummaa godha irra tara bakka sana. Qoy hawwi wanti murames jira keenyuma keessaati kun. Astaayitii kun ofii miliyoon. Bakka kana astaayitii godhan namummaa godha walii galatti namaa godha. Achi gatii magaji buusaa bira darbaasan. Mallattoo gaafii irra kaaya. Mallattoo gaafii irra kaaya bira tara question mark. Bakki muramee hoo jira yetti masiin keenyuma keessa jira. Keenyuma keessaati dhugaadhaa immoo qalladaa jirtan. La beekaan itti dabalan masi miira keessa si galchuu fi wanni murameen jiru jallis. Wallahi warraan beeku. Anillee hin dhageenye lakki. Beekaan jettee bu'in fa'a. Miira keessa nu galchu. Namummaadhaan bakki sun takkatti namummaadhaan waan biraa jedha malee kan ammaa waaqummaa ittiin dabalee naachitti. Ani yoo kan na dhibe yoo tasuma kaaddaan hin baane taate Yahudaa akka qarshii 30tti gurgurate san akkamitti waaqa qarshii 30 gurgurataan na dhibu jira. Moo foon isaa gurgurate. No birri mana argamtuuf yeroo san mallaqumaaf jedhaniitu. Ani immoo Yihudaa sana waaqessuu tureen jedhee bar. Yihudaa sana dandeettii isaati waaqayyoon gurgure sana. Innummaanuu nama akkamii kan waaqa gurguru. Isatu jabaadhaan jedhee an bar jabinuma isaatiif isa waaqessuu ture beekte. Seenaa isaa kana irra deemee googil godhuu qabaa yoo har'a booda. Of ajjeeseedhaan malee silaa jiraate. Hindu jedhu. Birri isa nyaate bosoo nyaatiin ture. Bakka tokkotti ittiin lafa bitatee jedhu. Bakka tokkotti immoo maal godheedhu maal wal dhiitame bu'aamsaa siin galu. Iddoo tokkotti Yihudaan kun of ajjeese iddoo tokkotti immoo. Maqaa Yesuus. Ba'i hin jiru. Amma jechuunis amantii yoo ta'e nama jechuun amma sodaadhee bara nama wooma owwa nyaata owwaa tokko fugootee nyaachuuf sodaadhee bara amma amantii ta'e xiqqeessite jedhanii. Wallaahi rakkannee bara. Nuu hidhaa waan ta'eef maallee gadda abdii nuu hidhaa jaa turan isuma if fedhee if kan jedhu moo jaafa keessa hin jiru. Nuu hidhaa jedhes taate eenyu Abdul Pheenxee tokko Abdusalaam Harargee tokko. Achirra taa'ee raajota sobduu ejjitu kijibtoota maarree jedhanii miidiyaa maarree tokko ni jira achirra ijoollee hedduu warra waan kana raasa'u warra zeetii raasa'u zeetii uummata jedhanii kijiba jedhanii uummata warri kunis haa dhiyaatu. Maali? Haa dhiyaatu. Maali boqonnaa? Waggaa afurii kaasanii ko warri yuutuubii irratti muddee nyaatan jiru. Arrabsuun kan beekaman waggaa afurii kaasanii jechuudha. Warra waggaa afurii kana kuno mucaa dura abdii faana ture sana kan ta'e amma rakkoo viidiyoo kana ijoollee diraamaa dalayduu jiraami ijoollee diraamaan beekamtu isteejii tolfatanii beekamtu jira pheenxee hojjetu warra raawwatu gaaf tokko amantii kanatti qeessaa jirta dhiisii jedhanii beekaniin abdiin koo dhufee waan amantaa musliimummaa fudhatee fi wal makaniitti geessuudha barbaadan malee mucaafarra jiru amma kun kan jedhu. Injir. Harkaanis takka jechuunis akka eenyu afuree yesu harkarra kaayee yesu nama tokko yoo gootu nama tokko nama fayyadu tokko kan si qaqqabatee weer pein isaa owwa kan keeteen persuma galallaan yesuus irra kaayee hin kadhataaf nabiyyoon hin kadhataaf waaqayyo si hafayyuu tasgabbii nama kan hin kadhatee harkarra kaayee waaqayyoon galateeffatee bar yesuusis malee yesuus mee nama tokko itti futee maqaa yesuus ba'i hin jiru waa'ee boqonnaa takkaan si dubbisaa qo'i boqonnaa ajaa'ibaa. Eessa Maatiyos 23 takka eessa na yaadachaa raajota maqaa kooti raajota sobduun dhufanii baay'een guyyaa boru san anarraa isin maqaa Yesuusitti amanu maqaa Yesuusin kan hundumaa isaati amma jette kan hundumaa nan godha. Okay ishi akkooti yanaa kaasuu dandeessaa maqaa Yesuusin amma. Eessaa si kaasa? Qabrii jirti. Qabrii jiraannaan ishee dhumarratti Yesuus Kiristoos kaasee hojii ishii laata fidhiisati. No ati kaasina akkooti yanaa kaasi TikTok irra dhufee kanaana eebbistu. Isi akkoo nke achumaachiistu kana ela waaqayyo waaqa qoriin jedhee obboleettiitu yanaa kaase maqaa Yesuus hin jedhee kaase jedhe. Erga duute ammami? Erga duute ammami obboleettiin kee? Waggaa muraasa.
tried it. Kau agak mereka kasta. Ayo jikesani. Ayo jikes. No miti oji wangela ti no miti anak. La sirrtani simbar qosirrta. Me qosa miti zalalan qosa wangela jira. Ganni qosa miti koila. Qosa miti wallahi. Qosa sondane dhugaa dubbachuuf asirratti qosaan hin jiru beektaa ammas. Iddoon kun iddoo qormaataati nama warra amaneef hin amanina. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo gara jedhe. Jaalala eenyuti? Jaalala tiyya nama hojjete jedhe moo jaalala abbaa jedhe? Mee jirana? Mee dhaggeeffadhaa jirana? Dhufee siif hin galu naan jaa. Akkaana. Abbaan eessa jira jechuudha? Abbaan bakka hunda jira jedhe moo waaqarra jira jedhe Yesuus? Akkas galatoom. Akkaana. Achi jira. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan ittiin galu jedhe boo yaa gooftaa amma bar Yesuus malee hafuurri qulqulluu abbaan dagatame Yesuus adna Yesuus fayyisa Yesuus guyyuma tokko dhageessanii hafuurri qulqulluun fayyisa nama jedhu takkaa dhageessanii beektanii hin jiru hin jedhan abbaanii fi hafuurri qulqulluun dagatame. Akkuma warra boqotee wallahi ajaa'ib. Okay, itti fufee dubbii jajjabduu dhufu jira beeka. Guyyaa isa dhumaa sana jedhe. Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een jechuun lakkoofsa uncountless lakkoofsi baay'ee jechuun addunyaa lakkaa'amuu hin dandeenye waan kana infinite lakkoofsa hin danda'amne beeki. Isinumti yoo kuma nama guutamee jibbaatanii. Afuurummaan waan dhugaa rabbi osoo naafete silaa waldaa tokko tajaajillee silaa wariitu ture gaafas waaqayyoon goone maal goota addunyaa kana baxabbanna silaa. Okay, akkana jedhe gartee guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Eenyu kan maqaa gartee Yesuus raajii dubbatu islaama moo kiristaana? Kiristaana miti kiristaanota mi maqaa Yesuusin kan raajii dubbatu kiristaana moo islaama? Itina kiristaanota mi? Okay, maqaa keetiin raajii dubbanneerra akkasi ammas maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra kiristaanaatu ba'iyyesuusin wixaa jechuudhaan nuyi moo kiristaana? Kiristaana. Awwa galatomi itti fufna warri kiristaana kana warra waan mudatu dhaggeeffadhu. Okay, baafneerra hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee hojjannee jirraa miti anaan jedhu. Hojii baay'ee warri eenyu hojii baay'ee aangoo warri hojjetu kiristaana maqaa isaati nuu miti nu laallatu islaama miti warri kun boroo areemu warri areemu kun warra eenyu islaama moo kiristaana dhaggeeffadha boodarratti dhaggeeffadha. Hayyee miti naan jedhan ani immoo yeroo sanitti matumaa ani isinin beeku isin yaa warra hamoo hojjettanii ija koo duraa Faatiif yaate namni na bira dhufe ni marata waa barata ni maqaa ni miliqa takkaashaadha qaba. Iyyi maali mirga qabda waldattuun iyyitami waldattuun iyyita waldatti